haa kallaffaan nutti mire itti himna namni kaan isa kan yaaddoo inni bika kanaa qaba meeydaa bika kanaa jira inni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu sinin jecha argattu keenya bika jettan hundatti salaamtaan teenya tan onnee irraa kaatee sinaa geessu jecha. Arras kun. Hello. Assalamu alaikum. Nakam nagarel. Alhamdulillah. Nyaka bete naga. Barka atis akkuma cinaarteen cal jette haadhamamte waan jirtu fi kana maali jite illee hin jenne cimaaluste amma kaata biraatu nu qofatte balli maalii yaade juu bara kana si gaafatu dide golee waan amma hai pa erga kaleeti as gaamjaan duraan dhugaadha inaappaadha gaa lolte atillee ni waliltillee mummufattan gaa sababnillee isillee taatu atis aartee deemte amma immoo matuma galeenu mataa isaatiinuu gara kana jiraa bikka san jiraa ina garre gaamma isayye ilmaan dhageenya jiraate maal seera banareesuma malee fakkeenyaaf rakkoo hirtuu nutuun ilaallaate numarraan tarkaanfattee nu biraan qottee nutti dubbattere amma reemee walumaa galattuu ree burmaanni akkamiin qalee akkaan dhufee mana keessa darsi kun olii gaffachee akkanumatti ta'a hatta mobaayilli illee mana keessa taa'u jira isa nagarre edaa fi har'as kunoo nama gaggaafataa jira hangammaatti hafuura hin dhageenye. Boy, dan tasaa jechuun akkam jechuudha ammallee duraan ammaree mataa isaatiin dhabame bikka tana jira bikka san jira namni hin beekne dan tasaa kam jettaate ammallee xiqqollee taatu. Maal siin jenne sirriitti duraanis. Weh, ati ammallee qabda kana ta'u amma fakkeenyaaf kan namni hundinuu yaaddoo keessa galee humnaan yaaddaa jiru. Hai, akkamitti dantaasaati jette ammallee inni kana akkamitti seesaa dhufte? Hai. Bari isiitu meedhiisee amma isiinis quban qabuu jetti. Joorri isaaniitti hundinuu isaaniitti nuti hin beeknu jaan namuutu amma reemjaan fakkeenyaaf hidhanii waa akka hin taane godhanii maaltu beekamee fakkeenyaaf dantaasaati qajammara qayoo bikka inni jiru beekan dantaadha jan hidhaan jiru bara namni kun hidhaa jiraatee bikka jiru rabbi haa beeku. Hayi. Ati sumaa wechuu har fakkeenyaaf ammaan tana akka jettu kanatti maal? Magaalaa kanaa kana keessa as deemetti deemuudhaaf namni isaan beekne jiru. Namni itti godhamee jira. Kana isa akka jiraata awwaalanii achi buutee jira buutee jira. Akka dammeettanii. Isi sumaatti ati wajjumaan yoo akkasuma sumaatti godhee yoo amma shakkii fiddee yoo barammaatu maanoo. Ala aduu waree maal irraa daraartuu qabanna fakkeenyaaf tokko farra sumaa fakkeenyaaf ammati daraartuudhaan namni shakkii irraa qabnu isinumaa ta'e bara ammatis kun hookan jechuu jirta namni hundi itti bitamee jechuu jirta. Qubuma qabdaa jechuudha. Yoo quba qabaatte fakkeenyaaf nu akkana nun godhini bikka akkanaa jira hidhaa bikka akkanaa jirallee taatu nutti maaree furmaata maalirraa fakkeenyaaf nu san amma isiidhaan wal quba qabdanii barate amma akkana taanaan.
Gurbaan doona baasta qabaaleessa. Bar qabaatee dhiisee mata fardii haasoo jirrama fakkeenyaaf tawaa'ee dura inni kaana qabasan qabaatii miti. Amma yoo fakkeenyaaf akka amma itti kanatti jiraanis wal quba qabdatu nama shakkii hin qabdatu imma fakkeenyaaf inni baduu kanarratti tokko faara sumaa namni harka keessaa qabu atis harka keessaa qabaatuun shakkii hin qabnu uummata na. Yaaba filaafis moo tokko irratti naaf daraartuu argatu kan akka inni ittiin mana irra hin deemne godha akkas. Maal sirraa balleessisee namni kame kana jabbaa manaa fiitiin way fayyumaan haasuu jirtaan. Haati dhugaan amma fayyumaan haasuu jirta moo qabe moo wannumaa asiin jettu nuti si baate. Walaa namni fayyaa akkana hin jooqa. Ta'ee fayyaa fakkeenyaaf waan sanarraa waan hogoo qabdamee nutti miree akka taanaan nu yaaddeessin amma nama meeqaa yaaddoo keessa galee hatta warri isaanii dawwalaa jira. Ijoollee isaa wal bibbeekan hundinuu si wajji jira. Ati bakka inni seenaa kana quba qabda jennee achi amma namni rakkisaa jiraami. Amma isaaniinis wal quba qabda jechuudha. Haala kanaan akkaataa namni itti bibbitamee isa kana barbaadaa jiru hunda ni beekta jechuudha amma akka teettutti. Nuyi maaree bika geessita tan akka taanaan. Haa akka laffaana nutti miree itti himna namni kaanis akka yaaddoo inni bika kanaa qabamee hidhaa bika kanaa jira jennee. Akka taanaarree maarraa nu lappaasiftanii nama nu iyyisiiftarree akkana goonee bika kanaa jiraa hidhaa bika kanaa geessinee yoo akkan taane gootanis gizmaammaan himneree amma fakkeenyaaf eegee isin harka jiraate maa nama iyyisiiftan. Fakkeenyaaf nu hojii jiru beekamaa irraa quba qabdaree ati kun nama kana jechuun jiru. Kaisaa godhee fi kaisa godhee hedduu maaliif beekama fakkeenyaaf ati warri isaa godhee maaliif beekuu dandeessa warra isa godhuu jiru kana beekte hin beeku malee. Amma meeqa baasitu manatti fakkeenyaaf bakkuma isa geessitan. Egaa fakkeenyaaf akkasii quba qabaatte yaanillee harkuu baannu bakka akkanaa jiraa jiitu manuu mi'a fakkeenyaaf isin harka jiraami. Barsumaan naajuu jiraan fakkeenyaaf mucaan kun akkana ta'e dhabame akkam furmaanni akkamii wayii fuullee geessee isin jennaan ganaa harkuun ta'e isin jechuun jirtaa biree himmate isa kuttee bara. Quba qabda irratti harka keessaa qabda ammaan tana haala kanaanii namnummaan tokko farasuma fi daraartuudha namnummaan isa nama bitee akka namni itti bitame hunda quba qabda. Ati takkumaatu yalaan galle maali abbaa manaa fi hanga kanatti jala deemu maal jechuudha akka namni miidhaa dila kan. Yaaboo asiin galmi jiraati. Nuu dandeessamee ammaan tana waa'ee kan keessaa baatee kana kaasaa keessaa ba'e. Keessaa baanaa akkam gootarree isin fakkeenyaaf. Akka goonu gaafa san garta haati gaafuma san. Meeni gartamee ujuma waa tokko boodaa keessaa. Ayyoo akkana isin haftee ni laallamee akkas taanaani. Isinuu nagee baata yaaboo isaa bootati isinuu. Ayyoo isinis yoo isuma kanaanuu fakkeenyaaf akkuma amma bachiiftan kana rabbi fi isinii baase dhugaadha ganaa nama kaanuu dhiisuun ta'isanii yoo kanaan isin yaadde. Ni argiramee fi bidachaasoo kan nagee baata warri kan goggoratee isa hidhaa baafna jettanii asiichi yaadanii sunuu ni gartan. Ati enumaatu rakkoo guddoo sumaa deemnu jira kana taanaan kan namnummaan isatti nama bitee magaalaa tana keessaa nama isa jala godhee maal jedhu maalirraa daraartuu kumannaa horeessuma kana taanaani. Ana isii rakkisutti hin jiru mana dhagee. Waa takka godhuu hin dandeessan isinis bari inni akkas taanaan isinis akkasitti dalagatu baatanii bari isinis. Isa fakkeenyaaf dhabamsiifnee akka malee goone fi dalagannaa hin jeenaa gaa isinis akkas taanaan. Akkasittis hin yaadina. Ayyee yoo akkatti si hafte wallaalla ayyee mee deem. Deem. Hayyi gaardoftoota keenya kunoo nuti gaa namni shakku jirru
haalaan nuti yaadnee shakku jirru daraartuudha. Amma daraartuu caalaa namni haalaan shakkii fidee haadha manaa isaati quba qabdi jechuudha. Ganaa warquuntee san akkana naan jette lakunoo. Akkuma isin dhageessan amma. Gaafna amma isiin tun karaa kanaan deebitee akkanatti waan kana keessa harka qabdi ni yaadne. Amma isiinis amma harka keessaa qabdi kunoo. Ganaa warquuntee sin jechuun jirti. Amma nama akkatti bitamee namni as keessaa isi jala duraan godhamee jirtus quba qabdi hundaa'u. Namumaatu asii qabee qoteen jechuudha amma bika geessan gaa. Rabbi haa beeku malee isaanumaa qabee jechuudha. Namni daraartuu ta'e isiis ta'e warri harka waan kana keessaa qabu isaani wal quba qaban jechuudha amma isaan. Nuti amma karaa haadha manaa isaa kana hin yaadne. Amma kunoo akkasiin jettutti isiinis harka keessaa qabdi. Numa sirma quba qabdi. Isiin amma akka daraartuu sanitti illee battee hin qaqqabne. Kanaaf Rabbi gaafuura isaa nu haa dhageessisu. Isinis du'aa uummata isanii numatti dhaabbadda. Dhaa isiniin jennu isin gargaartan du'aa uuma. Rabbi isallee hafuura isaa nu haa dhageessisu. Akka qabamuun amma jarri asii fuudhee ukkaamsee bika geessuun ifa galee waan shakkii qabduu miti jechuudha ammaan tana. Akka haati manaa isaatti amma isaanuma jechuudha namni namatti bitee isa asii ukkaamsee fuudhee karaa qabe shakkiin qabdu. Waan kaameraa maal jennuu hin qabdu. Isaanuma harka jira jechuudha bika jiruuf bika geessaniifu. Kanaaf inshaallaan jala deemnee gaayara kan bika geessanii fi bika inni jiru baafnee iddoo biraatii walitti deemnutti walitti dachaanee jirra gaa. Akkuma kalee arras hafuura saamata kan dhageenye gaafannis bakka tana jira asan jira daraartuunis akkasuma itti fuftee gaafa mormisiidha hanquban qabu nagarreetti itti fuftee kun arras manuma isaatiin gaa dhufee jira yookaan carraa gaamee dhufillee jee gaadee manallee kun akkuma kalee sani gaamanni kun akkuma nan kalee biraa laalee deemetti jira amma mee gaafummaanni harma tokko mala wallaalee jira nama akka fayyatti kanaaf mee yookaan carraa haadha manaa isaa kanatti waa furlee taatusin dhageesse. Nuu dhageessee fi oltee siituu hin beekne isiis garuu eega gaafas walitti mufatanii siidhaanis. Kanaaf mee isiis dawwalee waan isin jettu gaabi yoo hafuurallee quba qabaatte. Abba akka dubbiin atillee duraan hinaaftee loltu karaa kanaan deebite amma inni dhabame malli maalii jee isiis gaafadhamee irratti dawwalee gaafa jettu.